Oromoon hunduugaa Oromoodha. Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha, uummata baay'eedha. Oromoon hundi kun illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna. Maalumaaf walii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e gaan hin beeku sintu beeka. Amma walumaa galuu dijuun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin ka eenyu baay'ee limdii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kuni maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akka mootii sirraa'ee ce'umsa kanaaf kan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwanne gaafsanii dabbasaan keenya illee goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee na yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsa amma har'aayyuu baay'een qocamaanii isin waan jettanii waan yaadanis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiiramni sun gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo biraatti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe. Kana kaa warri amaraadhi warri ce'umsa kana keessa jiran kuun jiranii kuun gaa hin jiranii kuun maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu gaa ifne uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatintu tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas immoo fedhii adda kan qabnu kan immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaatti hir'isuu qabna. Hoo san ta'e garuu gaa uummanni keenya kun hoo wal ta'e gaa hoo wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate ka Itoophiyaa guddittii kan jennu kun kan itti sirriitti hin jennu. Itoophiyaa jechuun gaa Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa of fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada. Kana waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee tokko waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa anigaa waan natti dhagameen dubbadha akkaan sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada. Kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogge jechuu barbaadnu gaa warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru. Walqaanaa'uun barbaachisus warri wali sodaachisuun barbaadus maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa waan geenyuuf kana waan ta'eef waan balleechine san waan kaleessa balleechine san waan ammoo kaleessa karaara dabne san akkamitti tolchine akkamitti isa sirreessine wajjiniin Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphanna kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate Oromoon Wallagga maal mufate Oromoon Baale Oromoon Hararra Oromoon kun maal mufate maal rakkina jiru maali uummata bira rakkina maaltu jira mootummaa bira rakkina maaltu jira rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan hoo wal sirriitti hubaan ammas immoo maali kan maaliin dhibee fi himanne maaliin argatu qorichaan argatu jedhamiti ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu waan kudhaan barbaad
ግዴታ ወንደ tokkichi ብቻ ወርገበፍ በቃ ሰግለ ሰንፍተ ከራ tokkichi ሰን ዱፉ ቀብድ ጀቹ ኩርና ሰን ዱፉ ባ ጀቹ ባና ኮባታ ፉሽት ጀቹ ከነማንተ ኢፍ ወልት ዱበንቱ ወርባና ወልት ዱፉ ዱፌንጅ ኩን ወየኝ ጉዳዋን ጉዳ ወርባቺሳ ማሪፍ ኦሮሞን ስርኒ ገዳ ካኑማ ካኒ ጋ ስርኑ አመጫሉ ከናዩ አናፍ ስርኒ ገዳ ጀቹ ማለት መርባዳ ከማንኛም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴረከን ኡመን አገም ከበጃ ሞቱማ አገም ከበጃ አኑ እስኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደቢሞ ወርኑ መገዳሰኒ ከበጆ ደቢሞ ማል ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ጃማታኔ ዳጋውስ ደደምኔ kana waan ta'eef kana ni jedhe bicha uruun ta'in kan walitti haafin walitti dhufne walitti honyuun waynu rakkinni kun ni kama gaafa rakkin oromoo hikkate rakkin ne Itoophiyaa kun hini hikkate jedhani karaa kiyyatti jechuudha kana waan ta'eef kun gama dhaabbate kun walitti iyyee kun asitti maal jedhe kun ani waan hiikuma natti fakkaanneef dura keenya oromoon akkuma afaan tokko hasaw amma ta'e dhibballee dhufubaatti 50 hodhuuf rakkin baay'ee fi kata jedhee yaadani walumaa galatti mariin kun calqabamuunsa calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisaa gadi bu'ee ummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisaa kana waan ta'eef mariin amarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisaa marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettanii mooyyuu kan waan gaarii kaleechaasan fooyyechine waan immoo gaariin ta'isan mooyyuu akka gaarii ta'uu goone isa duraa isa የመጀመሪያው በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን ምክንያቱም ይፈማ ናጎዳ አማሳፋን ወልት መኮኮ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርሰን መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ዋባከ ባይገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን